Ashama harka fuunee daawwattoota leeqaa app akkam jirtu naguma keessanii ani nagaadha. Isinillee bakkuma jirtanitti akka nagaa taatan abdiin qaba. Chaanaalii kanaaf warri haaraa taatan maatii chaanaalii kanaa ta'aa sabiskiraayib gochuudhaan jechuudha. Warri immoo sabiskiraayib taatanii viidiyoon kun isin bira ga'ee yoo irraa barattan yoo isinitti tole laayik godhaa. Yoo baay'ee jaallattan immoo namoota jaallattaniif sheerii yookaan qoodaa jechuudha. Har'i wanti ani chaanaalii kanarratti argamee fi barnootni keenya inni har'a waa'ee imooti. Imoon mee xalafamuu ni danda'a, haaka ta'uu danda'a akka appilikeeshinoota kan biroo isa jedhudha. Imoon eeyyee xalafamuu ni danda'a. 100% imoon hidhamuu yookiin immoo namarratti hidhamuu yookiin xalafamuu ni danda'a. Irraa hiikuun yookiin immoo dileet gochuun bilook godhanii of jalaa baasuun ni danda'ama kan jedhuuf eeyyee dhibbaa dhibbatti bilook ofirraa gochuunii fi bilook godhanii of jalaa baasuun ni danda'ama. Inni kan biraan immoo bilbila nama kan biraa hidhuu hin dandeenya yookiin immoo imo nama kan biraa xalafuu hin dandeenya isa jedhuuf eeyyee innis ni danda'ama. Garuu as keessatti ani har'a wanti ani isin barsiisu akkaataa ittiin imo namaa hiitan isin barsiisu. Gonkumaa kana isin barsiisu yeroo hundumaa jechuudha. Barnoota akkasii namoonni karaa hin taaneen itti fayyadaman, haala hin taaneen itti fayyadaman waan jiraniif jechuudha. Garuu akkaataatti bilbila keessan cheekii gootan hidhamuusaa fi hidhamuu dhiisuusaa akkamitti immoo akka ofirraa balleessitan isin agarsiisa. Barnootni kun gabaabaa fi salphaadha waan ta'eef obsaan hamma dhumaatti caqasaa gaaffii keessaniif deebii argattu jedhee yaada. Imo appilikeeshinii kanatti hin fayyadama'anii imoonni appilikeeshinii imoon gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa appilikeeshinii filatamaa fi baay'ee gaarii kan ta'e imoo isa kanadha jechuudha. Namoota biiliyoona tokkoon oliin daawunloodii ta'ee jira jechuudha. Haga ammaatti imoonni kun gaariidha. Isinillee imoo kanatti yoo fayyadamtan gaariidhaan isiniin jedha. Imoo kana haa tuqnume. Yeroo tuqnu akka kanatti nuuf fida jechuudha. Amma isteeppiin inni jalqabaa bilbilli keenya nama biraatiin xalafameera moo hin xalafamne jechuu jennee ilaaluudhaaf beekuudhaaf mallattoo ida'uu kana tuqnaa gara gadii kana jirti jechuudha. Isii akkasitti yeroo tuqnu opshinii yookaan filannoo baay'ee nuuf fida jechuudha. Filannoonni nuuf fidu keessaa isa kan filanna nuni isa dhumarra jiru kana moor isa jedhu filanna jechuudha. Isa tuqnaa yeroo isa tuqnu akkaawuntii keenyaa fi piroofaayilii keenya suuraa keenya akka kanatti irra keessaan nuuf fida. Isaan keessaa siiting isa jedhu irra tuqna. Siiting isa jedhu erga tuqnee booda gadi dhufneetu account and security isa jedhu kana jechuudha. Isa kanarra tuqna. Sana booda hidhameera moo hin hidhamne, xalafameera moo hin xalafamne isa jedhu beekuudhaaf kana keessaa manage device isa jedhu kana tuqnee ilaalla jechuudha. Yoo xalafamee jiraate bilbiloota xalafamanii fi bilbila akkamiitiin akka nu jalaa xalafamee fi biyya kam keessa ta'anii akka isaan itti fayyadamaa jiran modeela qafoo yookaan moobaayilii isaaniillee maal akka ta'e wajjin nuuf fida jechuudha. Yoo hin xalafamne ta'e immoo bilbiluma ani itti fayyadamaa jiru kana modeeluma bilbila koo qofa na agarsiisa jechuudha. Saanduqa sana keessatti mee waanuma fedheefuu haa ilaallu kana beekuudhaaf manage device isa jettu kana keessa tuqna jechuudha. Asirratti yeroo tuqnu baay'ee ajaa'ibaa akka kanatti nuuf fidee jira jechuudha. Bilbilli koo asirratti kan argaa jirtanii kunoo tokkoffaarratti Samsung A10 kan jedhu jira. Ittaansee immoo Allure M1 Kondar kan jedhu jira. Kunillee moobaayiliidhuma. Ittaansee gara jalaatti ammallee Samsung A10 Samsung kan jedhu jira. Bilbila sadiitti fayyadamamaa jira jechuudha. Imoon koo bilbila sadii irratti aktiiv ta'ee jira jechuudha. Sadan kana keessaa garuu ani irra keessa jiru isee mallattoo raayitii cuquliisa qabdu kanarratti fayyadamaa jira jechuudha. Inni kan kooti. Kanaa gaditti warri jiran telefoonni as jalatti mul'atan kun lamaan telefoona koo miti jechuudha. Mee isaan kun jarri kun eessa ta'anii itti fayyadamaa jiru? Biyya United Arab Emirates keessa ta'aniitu fayyadamaa jiru jechuudha. Maqaan modeela moobaayilii isaanii inni jalqabaa Allure M1 Kondor jedha. Inni lammaffaa Samsung A10 jedha. Jarri kun lamaanuu biyya United Arab Emirates keessa ta'aniitu na jala fayyadamaa jiru jechuudha. Mee warra kana akkamittiin dileet godhaa isa jedhuun isin agarsiisa. Salphaadha. Kunoo mallattoon dileet iddoo kana jirti. Amma fakkeenyaaf Allure M1 Kondor isa jedhu kanan tuqaa. Telefoonni kun matuma akka bilbila koo imo kootti hin fayyadamne of jalaan isa baasa dileetiin godhaa jechuudha. Dileet isa jedhuun tuqaa.
akka kanatti are you sure wanti tun log out of this device jedha. Device kana keessaa baasuu barbaaddaa immoo kee jedha. Jalaa baasuu barbaaddaa jedha. Eeyyee delete seedhuun tuqa. Yeroon delete jedheeru kun akka kanatti right naa godhee jira jechuudha. Delete godhee jira jechuudha. Ammallee telefoona isa lamaffaa asirratti hafee jira. Isallee akkuma kana delete godha jechuudha. Delete seettu kanan tuqaa achumaan delete godha jechuudha. Delete ta'a jechuudha. Akkuma argitanii amma kunoo bilbila koo qofatu hafe jechuudha. Samsung A10 7F Samsung kan jedhu kun mallattoo cuquliisaan mallattoo raayitii kan qabu kun bilbila ani ittiin fayyadamaa jirudha. Kana qofaan of jalatti hambisee jira jechuudha. Bilbiloota hafan of jalaa baaseen jira jechuudha. Kanaaf mee dudduuba deebinee lammataa cheekii haa goonu. Bilbilli kun xumurameera of jalaa baasnee fixneerra jechuudha. Mee akka duraanii sanatti settingii kana dudduuba deebi'ee akkasitiin deebi'ee manage devices jedhu kana deebisee haa tuqumee mirkaneeffachuuf jechuudha. Yoo lakkoofsi fi telefoonni modeelli telefoonaa amma of jalaa baasee kun yoo deebi'anii as keessatti mul'atan hin baane jechuudha. Yoon amma manage device bakka jedhu kana tuqee as jalatti deebi'ee bilbilli kan biraa mul'achuu baate settingiin keenya sirriidha. Steppiin keenya sirriidha. Of jalaa baasee jira jechuudha. Isinillee haala kanaan mirkaneeffattu mee tuqee isin agarsiisu ba'eera moo hin baane na jalaa ba'anii jiran moo jiru kan jedhu jechuudha. Manage device jedhu kanan tuqaa. Waaw. Sila sadii ture akkuma argitanii as jalatti telefoona baay'eetu maqaa telefoona baay'eetu dhufaa ture. Amma garuu telefoona ani itti fayyadamaa jiru qofatu as jalatti mul'ata jechuudha. Kanaafuu steppiin keenya sirriidha. Xumurree jirra jechuudha. Imoo keenya shakkiirraa bilisa goonee jirra jechuudha. Itti fayyadamuudhaaf shakkii tokko malee namni kamiyyuu bilbila keenya hordofaa hin jiru jechuudha. Yookiin immoo iccitii nuni fayyadamnu namni ilaalaa hin jiru jechuudha. Duratti telefoona sadiitu na hordofaa ture jechuudha. Anaatni telefoona lamatu na hordofaa ture. Telefoona kana lamaan jechuudha. Yeroo ani meseejii barreessu jara birallee hin dhaqa. Viidiyoo namni naa ergu, sagalee namni naa ergu, namootni ani bilbiluuf illee eenyummaan isaanii maalummaan isaanii waan isaan naa barreessan waan ani jaraa barreessullee hundillee jara biratti ni mul'ata ture jechuudha. Kanaafuu isinillee steeppii kana eegdanii akka imoo keessan bilisa ta'uu isaa mirkaneeffattanii akka itti gammaddan abdiin qabaa. Chaanaalii kana subscribe gochuun dagatiinaa. Maatii chaanaalii kanaa ta'a. Yoo isinitti tolee like godhaa. Yoo baay'ee jaallattan immoo nama jaallattaniif share godhaa. Isiniin jedha waan isiniin galee yoo jiraate commentii jalatti barreessaa isiniin jedha. Ammallee taanaan akkaataatti bilbilli namaa hidhamu yoomiyyuu taanaan isin hin barsiisu. Namootni haalan taaneen itti fayyadaman waan jiraniif jechuudha. Kanaaf dhiifama isin gaafadhaa. Waan na daawwattaniif waan caqastaniif galatoomaa isiniin jedha. Ciao.